bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu abaa'u gaachana keenya warra harkaa isa. Akkam maal akka gootaniif badiin keessa maal akka isin godhe cubbuun uummata Oromoo yookiin cubbuun haadha hiyyeessaa akka maal akka isin godhe agartaniif jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo isin agartan daandiirra yaa'u kun isin keessa walii gad deemu kun hin hata maallaqa dhabee immoo jiraachuu dhabee immoo dhaqaa na haataa naaf ida'amoo isiniin jedheera. Wanti isin beekuu qabdan boriis hiriyoottan keessanii kan isin dhaamuu qabdan wanta kana gonkumaa namni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin waa balleesse milkaa'uu hin danda'u, okkaluu hin danda'u, dhugaa jaallanii dhabee tapheetiif dhiiga dhangaleetu nama qabaa jechuudha. Darbee cubbuu aadaa hiyyeessaa isheen joortee jabartee jiraatutu nama dararaa ganna manniisu. Ummati Oromoos immoo qabamii siyaa qabu waaqayyo cabii namaa gatta'e siin jedhee siya baara. Kanaafuu doogora jedhamtoota isaatti mirkaneeffatee duu mirkaneeffatanii jechuudha. Hayyee kan walii goolamna galatooma. Maqaa waraana bilisummaa Oromootti tiffatanii yookaas da'oo godhatanii haadha hiyyeessaa saamaa tokko haadha hiyyeessaa citaa tokko kalee sadeen gaddaa jechuudha. Har'as immoo gochi kun isinirraan dhaabban waraana bilisummaa Oromoon to'atamtan. Namni immoo akkasiin waraana bilisummaa Oromootti tiffatanii yookaas maqaa jaallanii ofiif moggaaftanii uummata haadha hiyyeessaa darartan uummata kana darartan kan isin godhe kan isin qindeesse eenyu ture? Eenyu ture kan isin qindeesse? Isaa isaan beekwan eenyu ture? Maqaa jaallatu moggasan jaalala looli daandii eenyu? Daandii eenyu? Daandii Taammiru. Qindeessaan keessan isa ture maqaa qabsoo inni ittiin waraana bilisummaa Oromootti ittiin of moggaase ittiin saamaa ture. Sana ture jechuudha. Kaleessa dheen gadda. Yeroo saamaa turtan meeshaa akkamiidhaan kan isin uummata saamaa turtan? Ol kaasii haasa'e sagalee muka qottoon saamaa turtan. Gaafa nama saamtan kan kaa jaartii kanarraa maallaqa qabee qabuutan. Kuma soddoma fuutan. Kaa yeroo wal seentanii maallaqa kana fuutan waardiyaa kan isinii dhaabbate eenyu kaa wal seenee fuudhe eenyu? Nama irratti hafe eenyu? Nama mana tolgale eenyu? Sii qofaa? Eenyu kan jirutti mana tolgale maallaqa sana fuudhe? Maqaan kee eenyu jedhama? Inni kun eenyu jedhama? Ol fuudhi yaasee maqaan qaanqee jedhama yaasee boo? Qaanqee jedhama. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin daldaltan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata saamtanii argamtan. Eessantu godhe? Gootammoon goone? Nama meeqa saamtan? Nama lama saamtan? Ayyee waraana bilisummaa Oromoo jalaa baqatanii ba'uun hin danda'ama? Maaliif maqaa waraana bilisummaa Oromootti deeggarantanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo of dura qabdanii uummata saamtanii haadha hiyyeessaa darartarre? Sagalee kee ol kaasii haasa'e. Utuutiin dhalli yaadii wanta kana keessa gale. Ijaarfama kana kan ijaare simoo sin maqaan qabsoo kee eenyu ture? Daandii. Maqaan qabsoo kee atoo? Falmata atoo? Ol kaasii haasa'e. Atoo? Falmata qaanqee daandii. Abbaan taargaa keessan eenyudha? Gaafatamaan keessa jechuudha. Eenyu jedhama maqaan qabsoo isaa? Daandii. Uummata kanarraa muka qottoo fayyadamtanii maallaqa kuma soddoma fuutanii jechuudha. Kabiraa kan hojjettan hin qabdan. Nama irratti isaan ta'e geetan kabiraa hin qabdan. Kanaafuu waraana bilisummaa Oromoon to'atamtan. Maallaqa kuma soddoma nama kan harkaa fuutan kan har'a eessa jiru? Waraana bilisummaa Oromoon sin harkaa dhuunfatan. Maallaqni kun gara uummataa yookaas haadha hiyyeessaa sin harkaa fuutanitti deebi'ee kennameera. Kunoo quba qaba. Isin malaaluuf jirtu. Kanaafuu waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waraana bilisummaa Oromoo hatanii gonkumaa hin danda'amu. Magaalaa kan osoo jiraate iyyuu kallattiin siif waraaban goota hattammoo hinan kana booda yoo hattam maal ta'u? Isin bira of maallaqa kuma soddoma harkaa fuutan kana kallattiin kunoo wanta biraan beeku uummata waraabee. Yakka tokko gootanii hin qabdan. Basaastuus miti nyaatas miti. Callisanii jibba dhuunfaas haa ta'u yookaas dhimma saamichaa ta'u mana keessan cabsanii isin saaman. Yeroo isaan isin saaman sun halkan keessaa saamee qataa? Sa'aatii ja'a. Amma saddatiitti walumaa nutumu. Ayyee. Walumaa nutumu asiin dhaqu achiin dhaqu eegee sana naannes. Abbaa manaa kee fidinaan jedhu. Ayyee jaarsi kanarratti yaada qabdan qabdu? Yaadni koo qabdu.
Sababii maqaa isaanii ittiin si waamanii isaaniidhaan maalan balleessanii. Kunoo har'a uummatni kun isinaa taajjabu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo dhabaasni maallaqa dhabaaf manaan baanu. Bilisummaa barbaacha manaa ba'e. Bilisummaa barbaacha gaafa manaa ba'u immoo bilisummaan ala miti sireerra gangalatanii namaan dhufu. Lubbuu isaatti kennee lubbuu isaa aarsaa godhee bilisummaa saba isaa barbaachuuf jooraa jechuudha. Kana irratti immoo isaan immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoon daldalanii haadha hiyyeessaarraa qarshii fuudhan. Qarshiin keessan haala kanaan isiniif deebi'ee jira. Furmaata isinii argateera. Kana qofa beeku. Falmata. Ati gaafa manaa maqaan kee eenyuun jedhama? Maqaan manaa kee inni moggaasa maatiin keessatti moggaasan eenyuun jedhama? Eenyu jedhamta? Ol fuudhii dubbifne. Kan maatiin keessatti moggaasan ati eenyu jedhamti waamamta manatti? Hambisaan jedhamaayyuu mana barumsaa ministeerii irratti sanyii tajaajila. Sanyii eenyu ta'e? Abdataa. Ayyee sanyii abdataa jedhamta. Gandi kee eessa? Ganda gaarii. Aanaan kee? Aanaa guutuu guddaa. Godinni kee? Naqamteedha? Adoo. Wandali murawa jira lamitu kanisa werare lafti kitabitu walda gabre banan kamata bututu muje gurra mure senana yadatu ya alisere abban jibraitu dole tilolchise kana sadekutu ulanu jabsani maleda dameti gargaarsa argatan kawwe warraade oso mirga kamnu mirga keenya damne yefeteenya irratti nama gadi taane